kana kanam yeroo bar namo hayyoon jette jirti namoonni kana kun sila namni kun maana jibbaa ha namni kun maana jibba jettee osoo yookaan ilma namaa kanummaa wal dhabdattee osoo fi keetuuf gaafatte isaa deebiin argatta beekta garuu diqqaa guddaa nama an isaa nama isaa rifate argee hin beeku maaliifuu afaan isaa jechuun waan akka afaanii badaan hin jiru namni wanti akka ilma namaa kana afaan qilee naqaan jiru si galee afaan jechuun misanu ani waan dhukkubeessa kalee hospitaala seenee akkuma nama na jaalatu nama na jibbu laalee ittiin poosti godhe hooleejiin baale fi arsii akka jirna jibbitu isin diina kiyya isin xilaate yaa ishii kinta obboleessoo baratti ijoollee sikkoomandoo milikiin itti waamte bar milikii jechuun bineensa yeroo wallaalummaa yeroo dukkanaa san keessa harka namaa jedhatan qorichi keessan milikii jettee bar qorichi keessan mililiki mee namni akkana haasaya warrummaan waan gocha kana dalaga sunuyyuu waan akkaan dubbata ansa qofaa miti kattaa sana zinnuura maaliif jibbe beektan dhugumatti keessaa baase onneet yegana keessaa baase jibbe nama san maaf jibbe beektani shergoodha biraan gaafee dhufa reegatuni malaaxaan shiggireen tun bututtu tafiitufu duute yaa akheetu maal jirti mi'annoo nama du'e nama du'a namaa jechuun nama namni irraa najamne waan najamne bar fakkeenya nama tokko kan inni du'a jennuun eega nama jiraatee namni sun nama hin fayyanne eegan hawaasa isin jaalanne ati duutee jirta tayyib mee faayidaan maal isaa maa inni mee waan san mee yoo duute mee maal qannasti dalagaa ta'etti qofa dhaquudha garuu ani wanti asii eegaddoo jiraate du'a keerratti eega duute silaa mumkin yoo ibaadaa ho'i dalagattee qabaatte yoo duute jannata yoo galte maashaallaadha yookaan immoo osoo asumarratti waftee kayrii ho'i dalagattee duute yoo taate malee nama fayyaddaa akka namaatti yaaddaa ani garuu sin amanu maaliif beektanii wallaahi billaa jechuudha ani gurra kiyyaan dhagee uksum billaa ijoollee gaafa ijoolleen ta'e nama sodarbii dararaa san namni himmatu sagalee ta'uu san maal jedhe beektanii ani yeroo hoolejiin takkadha yeroo hedduu hoolaan hin jedha beektaa warra biyya arabaa kan walumaa galatti suudii qofaa miti Dubaay jira feetu hattan kaayiroo illee asrii kanallee itti kaayake asriin dubbii isaa sharafu deetumaan ofirraa dhisa jiru yeroo waan hin jedhu warra biyya arabaa kana hoolejiin hin jedha hoolejii takka hoolejii tiksee re'ee hoolejii tiksee inni biyya faajjitutti hin jira ka haffaasaa beeraa guuraa jiraatu maal kompiitara kam daa inni biyya sanitti haffaasaa guuraa bara moodesii warra doktoraa kana xaragaa isaa fi hangaasallee wal fakkaataa wal barbaadan kana akka jiraa kanala hangaasallee mana mustashfaa yookaan hospitaala keessatti sooftii namni ka annaa kanneen fa'aa lafarraa guuran jiran isaan lachuu wal baratanii beektaa hoolejiin biyya arabaa dhala hoolejiin biyya arabaa yeroo isiin takkatti mana Sudah ada saya takatin duute dan anas taya si alhamdulillah jadi cati kama ya. Wallahi billah. TikTok ibu batin arge. Wajah sa beta. Fatia wajah sa. Kau isi bahasa. Fatia wajah interview TikTok batul dia bisa ni jima kanalan. Jima mata kasha kan biar kaitin. Yero agartee ani amma alhamdulillah rabba sanuu muluu san muluu akka aturree fuurta kalaal muluu malaaxaa wasaka takka gadi yaasetiin akka duratti beechuudha laal yeroo wariyaan takka yookaan hoolaan takka Saudi Arabiyaa keessatti duuda anas taa'ee alhamdulillah shakkaraa nama mana hidhaa jiru ijoollee akkasii rakkatee xiqqaa fi guddaan namni du'aa godhuusan inni immoo ani tajarrachi duute dan astaa'itiin shakkaraa jedha alhamdulillah jimaa kan akka godhe yaa rabba jeesi ani gammada jedha mi nama akkana haasoo kana osoo inni eenu isaa gammada mee eenu tuyyuu isaa rifatame mee rabbi sodaadhate komantii isaa kalee agartanii kunush komantii miti xiqqaa guddaan poosti godha adaa duniyaan tun nama gaarii hin taatu xiqqaa guddaa adaa duniyaan tun nama gaarii hin taatu boqatte jechuun bara jibbii salaa obboleessa kiyya laal akka atiif jibbamaa taate kaleeyyuu laal atuuf madaalte jechuudha maaliif likkii kee beektatiin akkasittiin ciiftee malaaxaa gadi baaftettiin poosti goote jechuudha mataa kee ta'u
maaliifuu fagarte jechuun akka hamis jibbu fagarte jirta maaliifuu jibbamaadhaati jibbamaa jechuun nama akkasii jibbamaa argee hin beeku saree jechuun bakti nama seenaa diinni mana madeesse nama arrabsu seenaa kaleetiin ijoollee arsii fi baalee qorichi keessan miiliki ati eenyurraa hafte ati dhiiga kabar miiliki jechuun maal akka ta'e yoo hin beektu malee salaasii galee namni gaafa san harka irraa muran namni gaafa san harma irraa muran maali beekta namni yoo san gadheen akkasii san gaafa soo dhalatte salaan guddattu jechuu gadhe si galee gadheedhaatti gadheedha malee namni gaafa san harma murame osoo daa'ima jaate daa'ima sun waan odhum qabu hin guddatudha. Namni gaafa harki filku hin murame dandee qutatu walumaa galatti sanyii namaa balleessu jechuudha. Kanaan deebiteetiniin nama qeexa jechuudha. Madaa Oromoo guddaa. Oromoo keessaa madaan guddaan yoo ta'e Calanqoo fi Aanolee. Mee amma nama akkana kaa'ati mee maal akka nama sokkootti maal irraa eeggatame akka nama dhaloota maakatti irraa maal eeggatame. Waayyoo. Du'a kee irraa dantaa miti nuti gadhee akkasii gadda osoo anaa bunachuma eesh faayidaa. Garuu akka namni si jibbu laalme ammalisa keessa. Jibbamaa namaa jechuun nama daannaal namni akkatti nyaansa qabatedha. Osoo ansi ta'e silaa miidhaa kana gubbattu wallaahi mul'atu achumaan du'etu waan taraayyuu. Du'ullee baattu jedhadhu deemi shuxaam. Deemi jedhadhu akkamatti. Dhuurki. Nama ijoollee osoo jarabii jedhe takkattiin duutu. Anas taa'ee asii alhamdulillah shukrii galcha jedhe. Hoolaan si baasee jiraatu biyya arabaatti hoolaa eegaa biyya fanjitti hoolaa eega sanuu hoolaa faranjii jaspaasan kofirra fincaa'usan eegan turre. Sagaxe. Kanaafuu laal naziin nura rabbiin dhabase haa godhu. An duraanuu sadarkaa namaatti ilaalu kana sana. Eegaa namni bar inni gaafa kan bade beeytanii gaafa kan bade gaafa ustaaza raayyaa abbaa mancaa arrabse bade jechuudha. Sigalee. Wallahi mee ustaaza raayyaa abbaa mancaa gaafa hudduu harree seen hudduu booyyee seen jedheen beekta. Amma sii moka hudduu harree jiru amma sii mee hudduu harree bitaate huddumaa kee hudduu san keessa galuu dandeenye namatti ilaala. Bilaash taate jechuudha. Salphoo diqqaa guddaan komantii kee akkasitti si arrabsan. Wayyoo itti takkitti sandaawa. Wayyoo. Rabbi akka nama salphise. Mee lataa godha waa maa dhageeffatu bushtiin tun. Bushtii silaa gana ijoollee sodarbii anuu osoo sarga akka mataa kiyyaatti sindiisu akkam. Yoo an jettu gaaf tokko maan jedhe ko an duraan jedhe barre jedhu lolaa jedhe xiyyaara irraa akkatti hin balee bare. Kumaandar isa kumaandar Nazeer Nuura. Shuxaame katana wallahi morma qabee gidaratti buusa ani garuu akka jedha akka mataa kiyyaatti waan isaa garuu sin beeku. Garuu nama hin beekne madaalu rakkoodha akka si argutti nama akka isaan argata akka godhee gidara buusa silaa. Maaliifuu du'a nu hawwata jechuudha sodaa du'a nu hawwate wallahi laziin du'a. Du'a. Nama du'a nama hawwuus an si qofa arge Oromoo ta'e. Yalatti godhamee dhufee dhageeffattu tuni muluu gabbaafatte akkasittuu muluu sun barni fuurti. Areenni irra tarte muluun irra kutte qaamni keessaa dhumate surreen qullaa deemti surreen bilaashetti bara booyaa aboo bilaash maa kutaa surree dirattame. Teetuufuu deemiyaatu dhibamaadha dhugaa rabbiina dhibee maaliifuu summii garaa keessaa qabda laala summii waan qabuuf waan summii qabduuf akka jibbamtee aslan qaqalqattee maalaafuu bar paastaa fakkaattaa ishee beeketa. Paastaa Somaalee warri bada usan jalaafa sana ishaaba deebitee tufu nyaadhume yookaan biyya laatu maali rakkoo qabdaa barra ishee beekenta qaamni akkasii dhuma sar'uutus maal jechuudha qaamni keessummaa akkasii dhumate maa dhumate sirra osoo nama nagaa taatee qaamni keessirra dhumate yaa rabbii nama yaa rabbii qaama isaa wallahi ta'a du'aa isii goona tulmaan Oromoo garaan keenya laafadha du'aa isii goona maaliifuu ati jallaa saree waan taateef jechuudha si galee. Siifan gaafa tokko maban ilmaan sareeti sareedha meesina kabajaan hin guddanne maaliifuu yeroo hedduu an duraan isa kabajaa ture maaliifuu hiriyaa Jawaar Mohammad jedhaniitiin isaanii beektaa hiriyaa Jawaar kana Jawaar nama akkasii sagalee akkasii tanaan ani ka jiru bara osoo nama dhugumatti eebba qabu taate mush Jawaarii wajji guddatuu miti osoo Jawaarii guyyaa tokko lagate sila nama gaarii taate jechuudha. Sammaran qatte komantii namni dhuunfaa tokko ijoolleen biyya arabaa nama tokko si barreessaaf ijoollee biyya arabaa guutuu qeequtti kaa'ate jechuudha. Yaa seetetee mataa malaata.
sunam nummaan qaama furdaatu mulakke dhugaa rabbi moluu jechuun moluu fokku manni akka addunyaa kanarra waan akka nama qal'aarra moluu fokkatu wayya osoo fuula isaatu nu bartiqqoo wayyaa qabaate maaf mushkila nama hedduu jira barna moluu baasa qofaa na jiru malaataan si qofaa miti bar malaataan kana namni malaataa qabu si qofaa miti nama hedduu qaba malaataa irraa bareeda nama garii maali fuula gaarii qaba areeda gaarii qaba mataa gaarii qaba mataan ta'e kun akkana jirti akka dinnicha lalabade mataan ta'e garas garagalti asii immoo karra baabbilee fakkaatoo si gallala wantaan kee sanuu moluu qabda jechuudha akkiitu qaaman qabda akkiitu afaan kishamaa kana la nama rabbii waa maraan kasaate su qofa argabbilee so nama rabbii waa maraan chaw jedheen wayi haasa'u afaan isaa udaan achi laattu harkaan isaa irra jiraattu waan surrii agarta maalifu bilaash jiraata jechuudha surriin tun akkuma taatula wayyoo atillee amma nama jabaadha hin duuta siiri fannaan irra poosti goote suuraa kee yaa hin duuta saa sii boonna yaa rabbi azii fenne du'aa sii goona maasha Allah nama jabaa kana nama bareedaa nama bareedaa nama seenaa bareeda qabu nama hawaasa biratti jaalatamu nama saba ofii jaalatu nama qeerqabu muxaa kana garree amboo kana shuxaamii nama hawaasa ofii jaalatu kana nama jabaa kana agarre yaa rabbi du'aa goonaaf jechuudha du'aa goonaaf jasbaa rabbiin bunatti buusa osoo dhaabbatee deemu buna beelawaa akkasii argaa hin beekamu beelawaa maal du'a kun namni akkanaan du'u bara nama akkanaallee dachi fitu waan tubar yaa rabbi bara dachimaan tunuyyuu nama bada yaa khibanni aja'ama fakkee akkuma ati jibbitutti maleeka rabbiillee dachiillee jibbiti bar maaliifuu afaan isaa kun ajaa'ibaadha waan nama ajaa'ibsu si galee nama galabbaxamtu nama akkanuma akkana ilaalle gadhee jechuun bara mee nama gadhee jechuun nama waan ta'u gubbaan dhaabanne bara takkaa bilxiginnaa takkaa kaafaawu takkaa abaa ishaadha yaa nama dhaabbatan qabnes qofa argaa akka maalisi akkuma surree keetii galabbaxam taate amma laala gadhee jechuun gaafa achi gara biyya fanjii deebite waa'ee yaanii girsaa fakkaachuudha gaafa biyya abbaa emiyyee jedha emiyyee tu gadhe du'uu miti yoo sagal duute maan nu goota nuti garuu nuti gadhee akkasii kanatti nama takka du'atti nama buuse galee namni nama akkasii kan irraa fakkeenya kaawwata jechuun nama yeroo hedduu waan badii tokkotti irraa fakkeenya fudhata. Atam ashaangulliitii Oromooti. Ashaangulliitii jechuun irratti balaalata fakkeenyaaf amma biyyoonni nuti kun warri biyyoota faranjii kun jechuudha. Waan tokko fakkeenya ka nama fakkeessee fakkeenya jechuun waan nama fakkaatu. Ashaangulliitii wayii fakkeenya akka lolaatti amma warra injiraami gara lolaallee ashaangulliitii ofan tuutullee uumamati irraa baratta si galee waan meeshaa saayikooloojii waan dhufu kana guutuusaa fakkeenya namaa kan irraa daatan jechuudha. Amma nama akkasii kan nuti immoo irraa ashaangulliitii Oromoo taate sirraa fakkeenya fudhanna. Namni nama rabsu hagam jibbamaadha. Namni waan badaa haasa'u hagam jibbamaadha. Namni walii gadi qaqqayyaramu hagam jibbamaa sirraa laalan jechuudha. Amma namoonni hedduun sirraa laala jechuudha. Namni silaale badiin dalagu maaliifuu ati ashaangulliitii Oromooti irraa sirraa fayyadamna jechuudha. Lubbuun jiraachuun keenuu fayyada maaliifuu sirratti waa baranna. Gaafa duute maal irratti waa baranna? Mee gaafa duute mee maal irratti waa baranna? Kanaafuu du'uun kee waan hin gammachiisu jiraatu malaadha. Atuu duutee jirta namni eega nama fayyada nama akkamitaa keessatti nama tokko namni kun na fayyada jedhee yoo hin dheeyne mee ishi fayyada du'ee yaate maal na fayyada nama tokko jechuun kan inni si fayyadu yoo jiraate yoo lubbuun jiraate aadaa namni kun na fayyada jetta kalaas na fayyadateetiin jiraate garuu yoo jiraate si fayyadiin maal goota nama gadheetu osii haguutu maal gootameeti nama gadhee sanuu biyyoota arabaa kanatti ijoolleen na rakkatte bara namni mana dhaa jiru kan itti qoosu kun jechuudha yoo nin beelee yoo jedhe bara namni tokko yoo ani beelee jedhe beelee nyaachuu hin danda'u bara yoo dhoobatee bishaan dheebuu bahuu hin danda'u yoo hir'insa qabirrii mana gaarafuu hin danda'u bara kan itti qaaquusan jimaa uyyaa lakeettee tuni wannaa biyya faranjiitti moodasii ijoollee la guurte yookaan haffaasaa guuran xaragateen galeetiin mattaaqaa shaabiteetiin yeroo ijoolleen soo darbaa duutu ani gammadaa ana mirtaaha jedhee bara
Arabiyaa isaa akkasittuu ana mirtaa jechuun isaa gammachuu qabachuu waan tokko du'e jechuudha. Maalati maal shayxaan. Shayxaan akkasii argan beeku. Nama akkanaa kanatu jira jechuudha. Ashangulleeti. Dura nama fakkaatu dura deem nama fakkaatu. Dura waan jibbatu waan jibbatu waan jibbaa isaa bara. Waan namni jibbooma jibbaatu taslaan dhugaa rabbi jibba. Akkasittuu waan seenaa waan dabareen kaleellee achi kaatee poosti goota jirti baramu. Dhugaa rabbi ansi dhuga amma ijoolleen kiyaariin miila wasfeette namni akka isaa wasfeen jiru. Walumaa galatti qaamni isaa guutuu wasfeedha naazin nura. Namoonni iddoon kiyaar bashirin kamicaalu wasfee jedhanii nimi. Wasfee jechuun naazin funyaan isaa wasfee mataa hatta mataan keetu wasfee fakkaata. Wasfee jechuun wasfee miilli kee wasfee qaamni kee wasfee. Dhiira akkasii surrii. Maamaraaf nama surrii akkasii dhiira akkasii argan beekan nama garuu nama fayyaa qabu akkasitti waan adda qabu. Fayyuu isaatti noo jaabettamu ijoolleen amma mee warri maa fayyatan gobaasa akka fayyuu isaa isin hin taane garuu waa fayyuu dhiisaa kan duune maaliif ashaan bulliita Oromootti irraa waa baranna akkuma reefan jechuudha. Irraa waa baranna akkasii ashaan bulliitii akkana taala. Lalu berasa kiyya amma taa'iti du'aa godhuuti. Namni dilli kun Oromoon tun Oromoon uummanni garaa miskiina kun Oromoon nama kalee nama ajjeeseyyuu dhiifama gootu. Oromoon agartee uummatuma Tigraay kana kadhumu kanaafuu hajaa hin qabne. Uummanni hagana garaa laafu kun maana jibbaa hajadhiitii mee taa'iti sanuu mataa qabaatte looxee malaadha. Mataa maal qabdaa mataa sanuu sunuu maluu sanuu seente qilleensi biyya anna expired jedhee jira bara. Sunuu jirtu sunuu expired. Sanumaanuu mee taa'iti buuf madaali mee yabbada atu hoola ati tuula nama jaa. Annama akkasii argan beeku hoolaa bagi jechuudha. Hoolaa bagi jechuun si dhugaa rabbi bakka waa takka hin beeku. Bara hoolaa jechuun osoo mati gitaara kan osoo mati deemte hoolaan gitaara kan argattuun fiigetti bu'aa bara. Wallaahi irraan deebu. Hoolaa jechuun nama akkisan ila waan itti deemaa irraan deebu. Hoolaan sii moo amma ijoollee biyya rabaati dhugaa rabbi dubbachuu. Hoolaan sii moo ijoollee biyya rabaati. Bilbilina. Hoolaa jechuun nama ijoollee biyya rabaati moo si'ama Naziir. Yoo isaati bar biyyoonni bar dhugaa rabbii dubbachuuf ijoollee sodarbiyaatu yookaan biyyoota biyya rabaatuun amma nuti amma biyyoota akka wannaa keessaa yeroo kanatti akka duriitti jechuun durra. Addunyaa kanarratti aansee kan nama kenna fayyade rakkataa kenna fayyade. Haadholee keenya fayyadoo jiraatte bara biyya darbiyaa kana jechuun biyyootuma arabaa kana keessa jechuudha. Dubaayis reef maayee kana haga Itoophiyaa leegalte xiqqoo raatii dabalee malee namni akka yookaan Ameerikaatti aansee namni Itoophiyaatti nama fayyade yookaan rakkataa Oromoo fayyade Suudi Arabiyaa malee jira. Hin jiru bara. Suudi Arabiyaallee mootummaan hoolaan tun dhuftee hoolaan amma kawaayyaan kun warra aandinatti hidhu kana qofa. Kanatuyyuu biyya san balleesse malee Suudi Arabiyaa jechuun nama akka biyyoota Arabaatti namni akka Suudi Arabiyaa Itoophiyaa fayyadee jiru bara. Nuyyuu jechuun anuu mataa keera deebe. Kosee naawwi. Si argaa jira gurra. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. Rageeti jirta. جرت عشاك. Jira wallahi. Maal irraa dubbachuu jirta? Nadiir Nuuraa jetta maal ta'e Nadiir qoy. Maal irraa dubbachuu jirta? نزير تكا سجل إيه تكا دبتها جرا سجل تتي يوري دو جولة تدربها إيه بيوم ترى أنا قلت نيجي كذا Ittuma dhiisaa gosa rakkoo miti. Fayyaa keessatti nagaadha.
nagaa wallah alhamdulillah. Waa'ee gargaarsaa kana dubbadha waan biraa dhiisaati. Waa'ee dhimma keenyaa dubbadha. Waa'ee Nadiir. Fayyeen Kadhim makanaan dubbanna. Kadhim dhimma kana barkarra dubbatanuu yaa guyyaa minni waan nama yartuu akkana sana guyyaa kanarra dubbatan yartuu. Guyyaa minni madaaluuf deemu kan akka nama waan jimaa dalage guyyaa kanarra dubbata sigale. maal godhani nama rabbi maraacharraa dubbatanillee sirratu beeytatuma dhiisudha. Mun maraachi. Uf madaale kasat uf madaale bakka an dhibamee jedhamee Oromoon du'aa'ee naa goote dheh madaale. Oromoon miskiina ka du'aaf hin kennu eenyuun illee du'aaf hin kennu har'aatuma abbuma fedhe ta'e na dhukkuba jennaan haa du'u hin jedhu Oromoon haa fayyoodha mane garaan. Baramma amma bar du'a isaa itti na bulee bar akka namni jibbu laali jeeti baramma laal hangam akka jibbamtu uf mee uf laali yaa sheekki jedhani baramma yaani itti mu dhufee bara amma gorsaa jira bara tana sagate gorsu jira bara maa jiraatti maan fayyadu. Wallahi itti mun gaariidha garuu maaliif inni iyyuu barateera amman barate yoo nama nagaa ta'een sirrata akka namni itti. Maal barate achi deebi'eetiin poosti godheetiin nu amma arrabsaan jiru ijoollee sikkooman doodee arrabsaan jiru sanii fedhan baraama deebisee osoo inni gabbee dhiifama gaafate wallahi irraa nama takka fuudhaa irraa wal dhoorginu nama arbushiin isaa si arrabsu. Fayyaa miti bara kiyyaa mataan nagaan qabu maraate bara Ameerikaa kanarraa maraate erga galte. Jajjabaa barreeffee jiran galgalii gara illee hedduu jiran laata. Koi takkitti keessan daawus garam kutte yaabo. Aboo rabbi soraadhu edda laayifii dhuftee na wallahi alhamdulillahi rabbil alamin jedhee an filaa duute ta'ee barbaadee dhabee edda laayifii dhuftee nama na arrabsite argee namni sheerri. Deebitee jirti. Facebook na jalaa gubateettee Facebook haaraa banattee amma dhuftee xiqqoo Facebook tiin ergaa deemiti. Haadii kadhadhummee rabbi soraadhu. Itti naani baay'ee siyaadee jira baay'ee tokko siyaadee qashtii. Aboo amma yaade yoom yaaddaa haguma yaade namni yaade hin jiru dhiisne. Allaal poostii godhee maraadhee barbaade ati guyyaa tokko poostii goote beekta. Ani keessumaa si gaafadha wayya agartee si hin jeebiru miskiina nama qashtii akkanaa. Ana maal gaafadhaa nu dhabe. Baduun isaan taane. Sanuu gaafa tokko biraanki jedhee boosisee. Amma argadhe dhiise. Hirrisaa Zagaxee kun amma ajandaa ta'uu qabaa jedha. Maali Munir Abubakir. Maal goona nurkaawate Abubakir. Mati Munir. An posting Munir tuna kolbise beekta maal jedhee nama duniyaan tun nama gaarii hin taatu jedhee. Nadiir nama gaarii ta'e jedhatti immoo. Naziiriin jedhaatidha. Miskiina waan. Posti godhee duniyaan tun nama gaarii hin taatu posti godhee. Naziiriin jaallata jechuudha. Munir Abubakar seela jira amma. Komentii wayii darbatee bahee ga'e amma ol darbeera ol tareera gara makka kute hin beeku. Asiin naa barreessa dhimmee waa jedhaan yoo. Keessaan barreessiin Muniiroo dhaqi keessaan barreessiin. Aboo uummata baalee gara gargaara rabbi soraadha uummanni nu daawwachaa jirtan hundi keessa waa'ee Naziir Nuuraallee dhiisa. Birrii 5 birrii 7 birrii 10 irraa waan qabdanuun uummata baalee bira dhaabbadhaa. Hammumta jirtan kun hundi keessa jecha rabbiin isin argaa
namni biyya namaa jiru kun bar namni akkaawuntii irraa birrii 50,000 100,000 dhabee numayyuu du'a taati malee jiru. Isiidhumarraa yoo jiraattan nyaattan uummata kana gargaara. Kuma shantamaa miti billaa yaa akhi mee wanti yeroo bari qarqaarsa jechuun kun namni waan xiqqootti ilaala malee qarqaarsa jechuun bar waa hedduuf keessaa qaba maaliif akka lammii jechuudha amma akka namaa tokkotti yoo nama qarqaarte rabbi si qarqara beeta garuu ummata mee dhugama rabbi san namni horii san akkasitti argee haadholee san akkasitti argeetiin malan isa gara nyaattu ni jira garuu Allah natti hin fakkaatu beeta garuu osoo walii galte ilaalina tokkummaa dafnee walii galteedha wallaahi dhibba lama tuffatina dhibba lama maali tuffatina sinii galee dhibbi lama kaffedha ijoolleetidha nuti yeroo hedduu maal fedha dhibbi takka giri jennee waan dalayne si galee waan san akka salphaatti fudha jechuudha sinii galee kanaafuu bakka jirtan dhibbi tokko ana qofa utuu ta'e faayidaa tokko hin qabu. Rabbiin Oromoo si irraa si gaafata. Sigale Rabbiin Oromoo si godhee saba kee yoo si biratti midhame jaan Rabbi irraa si gaafata sigala nuti immoo wal malee nu takka Oromootti yoo nu tolii hiyyaatti namni takka si hiyyaatu nu takka gammaatti addunyaa irratti si beekamta akka illee hin qabu jechuudha sigale beekamti qabnu nu tagammaatti osoo biyyoota nuti barsu malee hin geenu si beekta nuti akka Rabbiitiif jirra malee akka hokan namaatti akka gocha keenyatiif akka nuti warsa kaalu fira nam tokko jiraachuu danda'u garuu akka rabbiiti lubbuun rabbume yaa rabbi malee baatu malee silaa sabni kun qaasa lafarraa dhuma baay'ina jiraati fi rabbi jedha waan godhama beekamtii jaalan sumaa jaalan qabu osoo biyyoota arabaa kan taate eeshiyaan biyya arabaa kun osoo nam tokko waa rakkate jedhanii gaafa turbaan tokko nan boqa qaba waan arabaa ta'aniif jarri hedduudha nuti immoo akka Oromootti yoo nuti lubbuu dhaabate hagasmattuu jechuun namni akkasuma fayyadu sigale namni si yaatu hin jiru. Wallahi dhugaadha abdi maal beeta amma yeroo kanatti rabbiin sodaadhaate ilaal ijoollee waa'ee siyaasaatiinis adda waliin baasina jinni dhiisa bakka kanatti jechuudha siyaasni bakka qaba bakka lubbuu kanatti bakka lubbuun jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti uummanni kuni maaliif amma namni tokko ganda kiyya irratti beelliin buune ganda kiyya irratti roobni roobaa jira haati kiyya abbaan kiyya nyaatee bulaa jira jettanii dhiisu diduu dandeessu. Karrooba kana gogse immoo rabbii guddaadha jechuudha nama miti namni tokko waa gochuu hin danda'u kan roobsus kan caamsus rabbiidha. Baalee jechuun akkuma beekamu akkuma dhageenyutti jechuudha annaqee argeen beeku garuu ati arguu dandeessa biyya qamadii biyya quufaati jechuudha walumaa galatti biyya yeroo mara waan gaarii nyaattee dhugdee jiraattu midhaan akkamitti galfattudha. Hirroo hin caama jedhee namni itti yaada hin jiru akkuma kana bor naannoo keenya dhaqee jimmaan ka godhee jechuudha. Ummata keenya beelatti hambisuu danda'a. Gaafa sana immoo eenyu nu bira dhaabbata? Jara Baalee jiru sirna nu bira dhaabbata. Taraadha jechuudha. Rakkoon Oromoo isa Jimmaa kan Baaleeti. Kan Baalee isa Jimmaa wal keessa deemnee wal gargaaruu qabna. Gandi kiyya nagaadha. Namni kiyya nagaadha jennee walirraa qusachuu otoo hin taane birriin shan baay'ee tokko nama bakka guddaa qaba jechuudha rakkataa biratti. Maaliif an birrii shan kennee ati birrii shan yoo kennite nuti saba guddaadha bakka hedduu jirra. Shanan kun gaafa danattee nama danuurraa dhattee saba kana halkan tokko nyaachiftee buluu dandeessi. Keessumaayyuu horiin dhumaa jiru kun waan har'aa argatamu miti. Horiin tokko dhalatee waggaa 3-4 jiraachuu danda'a jechuudha. Horii isaanii dhabanii ofiillee lubbuun jiraachuu fi rakkoo keessa jiran akkuma argaa jirtan waan qabnurraa rabbiin sodaadha. Warri birrii shan kiisiidhaa qabdan daa'ima gadi jettee jechaadha. Waan dhugdu dhabde biyyoo arraabdu kana haadha keenya sana argaa hin jabaatinaa waan qabdanuun haga qabnu birrii shanillee yoo taate itti darbachuu qabna. Nuti wal malee waan tokko hin qabnu laal. Gara mootummaatiin saba Oromoo kana utuu ni dechee irraa dhume wallaahi gammachuutti qaba malee ummanni kun beelaan raramaara jedhee namni nu bira dhaabbatu hin jiru. Gara kamiiniyyuu jechaadha. Garuu alhamdulillahi jirra baay'ina qabnaa kan biyya alaa jiru baay'eetu jira wal gargaaraa jirra. Otuu akka duraanii ta'ee ijoolleen Saudi Arabiyaa jiran kun mana hidhaa keessa hin jirre ta'ee wallaahi kana hunda guyyaa tokko raayyaa abbaa machaa gadi bahee laayivii waraabu ture sila. Poostiin guyyaa tokkitti kadhatuun ijoolleen Saudi Arabiyaa isa quubsiti. Garuu hadhaa nutis rakkoo keessa jirra. Ijoolleen keenya inshaallah akka jiraniin mana hidhaa jiranii lubbuu isaaniitiin iyyuu ofiiyyuu cinqii keessa jiran jechuudha. Kanaaf warroonni biyya biraa jirtan nutis gargaaraa jirra. Warri bakkee jirru gargaaraa jirra.
warroonni biyya biraa jirtan jajjabaadhaa. Sosocho'aa wal kakaasaa guruppii keessaan hidhadhaa uummata kana bira dhaabadhaa. Bakki rabbiin hin beektani egaa bakka hundumaa yookaan roobsu kan caamsu rabbi bor nu bira caamuu danda'a achimmoo roobuu danda'a kananis niin jechuu barbaada. Dhiifama yoo dogoggorri jiraate galatooma yaatillee yaada qabdutti dabalame. Ayyo bolessa kiyya qaada nuuf jiraadhu dhuguma bas waan jedhamu dura osoo jettee jirta beekta. Akkuma beekamu balaan kun balaa rabbi fide jechuudha. Balaa roobaa jechuudha. Wanti garaas nyaatu yoo jiraate beekta. Wallaahi uummanni sun uummata loon foftaalettiin isa qofaan jiraatudha beekta. Sigale. Hin beektaa namni loowwan sun yoo akkasi gaddumeetiin jedhu. Mishi loowwan qofaan fite jechuudha. Bineensonni naannoo sun jiru kuusaa dhumuu jira jechuudha sigale. Kanaafuu yeroo kanatti uummata kana wallaahi yoo dhugumatti tan oromummaa tan namummaa meeta oromummaa akka namummaatti jechuudha. Akka namummaatti yoo horii san agartee akkasittiin haasa ta'e gubbaa dhaabattee akkatti mataa kana qabattee lafa gallaas kan qabeenya biraa hin qabne kan waan biraa hin qabne osoo laattu yoo ati sumii ati qabdu garaasi nyaatte san rabbitu akka isu godhe jechuudha sigale. Waa maraafu maaliifuu namoonni hedduun qarshii dhiibna amma sammuu namaa kana keessa beektaa maaltu na beektaa? Qarshii dhibba lama qabaa yoo qarshii dhibbaa maal fayyaddii jedhee osoo dhibba namni gariin osoo dhibba shanuu kennetu maal nama fayyada? Hedduun namaa akkasii. laal akkasitti ilaalan jechuudha. Akkasiin miti jechuudha yoo dhibba kennite namni si fakkaatu dhibba kenna dhibbi sun deemee ati fakkeenyaaf mee fakkeenya osoo kaane namni 20 yoo dhibba kenne 2,000 namni 20 dhibboo kenna. Amma namni ilaalu kun namni ganaa kun yoo dhibba kenne billaa aleeka meeqa qubeessa namni dhibbaa 10,000 jechuudha riyaala su'uudii 10,000 Itoophiyaa sharaf meeqa dhufu gara 100,000 meeqa 200,000 dhufu 100,000 kana yoo nama ummata kana yookaan citaadha kun tiraanspoortii makiinaa bishaan kaan gaffe'aniif wallaahi taa'e rabbis roobani dhaqqaba hageetti sila nama san lammii kan kana birmanne waan tokko baafne jechuudha rakkina san keessa baafne rabbiinu kabalaa kan si fideef mee haga mudurii fattanidha haga mul bira dhaabattanidha jechuudha kuni madaalli wayitti ni gale ummata boorana akkas ta'e kun rabbillee jaa roobee fi jira hawaasni illee ugaaduu akkas manni warri jimma makiinaa meeqa fee citaa fi nyaata ta'eef jechuudha lammii birmadamu akkasii ammallee isinillee warri biyya keessattuu warroonni biyya asii jirtan biyya faranjii biyyoota rawaa jirtan kana xiqqaattullee warra muftatuu warra waa dalagataa jiru warra yaala harkaa qabu dhibba takkaa lama buusaa ergaa sarraafan isinii maxxanaa ammas maxxanee dhaqaa irratti galchaa falas wanni biraa hanchuu qarqaru isinii galee rabbiin rakkoo sana keessan waa baasu. Kanuma birrii 50 ciicatina birrii 50 birrii 10 yoo taatan ciicatina namni yeroo ammaa nama 10 nama 5 dalaga bakka tokko jechuudha akka biyya kanaatti yoo fakkeenya fudhanne nama 3-4 dalaga nama 3-4 50 yoo walirra keessanuu 150 ergaa fi rakkoo guddaa fura sun bishaan leetira tokko yoo biteef rabbirraa sababa yaraa sanaan nu furuu danda'a nullee balaa guddaa keessa jirra hiriyoonni keenya meeqa mana hidhaa keessa jiru. Kanuma jennaa abdii nagaan jiraatu illee ulfaatu. Kun sawwaaba iyyuu bar namni azurree takka bishaan obaasa jannata galee miti. Ara loon caame kana yoo mallaaqate wallahi si sawwaaba bar. Akkas obboleessa keenyallee irraa bahu daawwatu galatummaa wallahi si jaannaa si kabaja. Namni keenyaaf illee galatoomii ayyee gara dalagaa keetti deema bibi. Anis irraa bayaa.